Ayo koof jecha maatii koo jedhaman ilaalchisuuf jecha jechuudha malee mana hoqqee keessatti isaaniin ilaaluun natti tolee miti. Anis utuma akka namaa beekaa himma maatii kiyya jedhee isaan dagadhee ba'imma isaaniiti jedhee akkuma namaa tokko kooree beekaa isheen damoo isa koo ji'aan fudhadhuun bakkee ba'ee akka barbaade uffadhee nyaadhee dhugee kolfee hin danda'a garuu kaayyoo koo fi maatii koo tokko kanatti beekaa. Nama gadi na godhee kushii nama damee keessatti waan na gochaa jira beektani namni kana keessa muumee dhugaa oromoo kana waan jedhama nama damee kana keessa guyyaa tokko namumtu hojii gaarii ma tokko illee beekaa jira miti nama damee keessa halkanii guyyaa mudhii kiyyaa hidhadheen shinti beetiin biica nama tokko illee nama hojii gaarii hojjedhee malee maatii koo jijjiiru nama na yaadullee hin arganne. Obbola yoona daawwalan akkani waa qabu akkani waa ijeerradhee qabu natti boo. Ani immoo abbaatti boo'uun qabuuni of keessatti fi rabbi qofaatti boo'ani. So oromoon kun illee dhugaa dubbatuuf qollaan bultee beeka akkatti bulee abbaatu beeka jedhani. Damoosa 1,000 mana madamii keessatti halkanii guyyaa quusa'ama. Kana hiyo rumo ke awai sinjallata wanuman isi yadi fi live era seni malega ni live era senum barbanne inshallah rabbu majra rabbin kushina mana madami kana keessa sunu abasu wagga sagal guutu mana madam mali wagga sagali wagga 11 guutu mana madami keessatti quusa'ame hojii fooyi alle kan hin qabne ani kan naibu utumalleen damoo sajabaatiin biyya arabaa kana keessa hojjedhee malee damoosa sanaan irraa waan ni argadde humaa miti garuu damoosa gadi budhaatiin halkaniif guyyaa mana madamii keessa olii gadi fiiga. Oromoon kun yeroo baay'ee nama deemsisaa tolu nama dubbiinsaa tolu nama jismii sheeppii bareedaa qabu kana gaggalagalee ilaala nama akkasii kana bakka guddaa yaadaa fi hojii gaarii argaa fi hojii gaarii akka hojii kanuma baay'ee sinjaalladha oromoo kiyya hin boo'ina dhugaanii natti dhagaamee jenna malee ba'uu barbaade miti natti dhagaamee beektani. Natti dhagaamee garuu hanga yoomiitti kan jedhu baay'ee natti dhagaamaanis hinuman hojjedha jijjiirama hin qabu faayidaas hin qabu. Iski namni ani abdii hin qabu dhugaa dubbatuuf kushii nama madamii keessa rafeen ka'a hin hojjedha irraan kanaaf abdii tokko hin qabu abdii malee hin jiraata abdii malee hin deemaa jira. Akkaawuntii kiyya maali amma akkaawuntiin banadhe malee akkaawuntii kiyya maal akkasiin fakkaattu irraatiin beeku. Waggaa 11 kana keessa biyya arabaa taa'ee akkaawuntiin birrii irra galfadha jedhee banadhe malee lakkoofsa isheen akkaawuntiin kiyya jalqabduun hin beeku. Guyyaa tokko akkaawuntii kiyya irra dumbulloo tokko buufadheeti hin beeku. Garuu hin hojjedha garuu kan akka kooti hojjetu hin jiru. Kan akka kooti dafqee halkaniif guyyaa hojjetu hin jiru. Gaafan gadi bahee buskuta birrii 2 bitadhu wayyuu birrii 2 kana otoon keewwadhee hiiqanaa taati miti. Birrii 2 kana otoo walirra kaawwadhee kaardii haadha koof guutee daawwaluu naa taati miti jee gatii birrii 2 qacaca jechuudha. Garuu beekaa kan hin jiraadhu immoo namaatii gadi akkasuma otoon hojjedhu immoo kan hin jiraadhu namaatii gadi. Waan yaadu galmanaan ga'u damoosni ji'aan uftu na harkan teessu damoosni kiyya utuu ittiin gahin ittiin liqeeffadha. Iski hanga yoomiitti ammoo kan hin jiru immoo natti dhaga'ama hanga yoomiitti. Kanaaf iyyuu kanumadha inshallah waqtii tokkicha beeku hunduma isaa fi dhuga saamuna kana baay'ee mataan irraa bu'uu jira. Obboleettiin kiyya erga biyya galtee baay'ee natti boossi mana harmee kiyyatti bira teessee natti hin boossu maaliif harmeen kiyya baay'ee miidhamtee jirti. Gaafa obboleettiin kiyya galtee
namni beeku hin jiru. Bulteesa namoonni isheen unutti maal jette harmeen kiyya ani fayyaa kooti dhibee tokkoon qabu nan burraaqa jetti. Bultee namoonni harmee kiyya gaafachuu dhufu jechuudha. Gaafa harmee kiyya akka isheen dhukkubsatteetii fayyite gaafachuu dhufanii obboleettii kiyya manatti argu jechuudha. Garuu haati kiyya unuun immoo fayyaa kiyya dhibee kiyya hin qabu jettee nutti himatti jechuudha. Maali nutoo si gaafachuufni akka intalli kee uftee hin beeknu yoom uftee intalli keeti? Yoom intalli kee biyya Arabaatii dhufte ati fayyite moo? Nutoo fayyaa kee si gaafachuu dhufne jedhanii namoonni achi odeessu. Nutti immoo gaafa as jirru fayyaa kiyya dhibee tokko hin qabu dhukkuba tokko iyyuu hin qabu nuun jetti beektanii. Kanaafuu sammuna kana dhugaa dubbatuuf baay'ee bo'aa halkaniif guyyaa bo'aa. Erga obboleettiin koo biyya galtee immoo baay'ee manatti dhaga'ame. Maaliif waan hundumaa biiduu waraabdee natti ergiti. Wanta maatiin koo keessa jiranii, wanta obbolaan koo keessa jiranii. Beekaa hunduma waraabdee natti ergiti gaafan biiduu ilaalu. Baay'ee natti dhaga'ama bo'aa beekaa. Anaaf rabbii qofatu beeka jechuudha. Kanaafuu homaa miti warreen abbaa qabdan abbaa keessa dhugaa dubbatuuf kan akka abbaa maatii walitti sassaabuu hin jiru beektanii yaadaan ta'e dhugaa dubbatuuf abbaan koo jecha tokko walitti nu qaba jecha tokko waan nuti dubbanne suni galma nuu geessi beektanii gaafa abbaa akkana goona jenneerra yoo ta'e eeyyee akkanaan akkana goona nuun jedha biqa wanti sun nu milkoofti otoo guyyaa lama guutiin nu milkoofti jechuudha otoo torbee tokko hin guutiin waan nuti jennee waan nuti irratti walii galtee suni nu xumuramti jechuudha amma garuu wanta tokko irratti waggaa tokko iyyuu walitti qabuu dadhabne waan jennu sana waan karoorsinu sana waggaattuu walitti nu dhufuu didde jechuudha kan akka abbaa yaadaanis ta'e waan hundumaa walitti nama qabee beekaa waan hin jiru jechuudha garuu maal godha ka hojii maa rabbiiti hundumti isaayyuu maamiti inshallah warra akka kana na boosisee abbaa kiyyaa otoo waaqxiin fudhatiin narraa fudhatanii akkas na boosisan rabbi akkasuma isaaniin boosisee na agarsiisu. Inshallah rabboo majjira keerumaaf hundumti isaayyuu. Gaafani komentii nama tokko dubbisu viidiyoo irratti xiqqoo garaana tuqee jennaan live irra seene malee waa biraaf miti maaliif akka ani waan haadha koo hin jaallanne yookaan akka ani nama akka mana ijjeeruu fi haadha kiyyaaf hin feene mana haadha kee mana uqqii keessatti ilaaltee isayyuu viidiyoo itti qabda mana uqqeetti naan jedhantu xiqqoo keessa kiyya na tuqe beektani soo kanadha. Alhamdulillah mana Oromoon naa bitelle hin qaba katamaati galata keessan hin balleessu manni Oromoon naa bitee ni jira jechuudha katama qixxa lamaaniiti manni Oromoon naa bitee ni jira garuu harmeen kiyya achi galuun barbaanne harmeen kiyya beenu achi galii keessa jira ujanan la isiniifaa taa'u ani muqee abbaa manaa kiyya irratti wal fuune bakka ijoollee torba itti argadhee ijoolleen koo itti handhuurri isaanii citee owwaalame dhiiseetii hin deemu asuma kosii koo irran taa'a. Asuma naaf wayyaa qee abbaa manaa kiyya inni akkamittiin inni du'e jeenqee abbaa manaa kiyya dhiiseetii deema hin deemu kosiima kanarra jiraadha jettee diddee malee galata keessan guddaadha yommuu manni keenya gubatee mana Oromoon qarshii walitti buuftanii naa bittan ni jira isheen immoo isin keessa galtu jettee waan ni jetti ani immoo keessa galii keessa jiraadhu jennaan hin didde malee manni Oromoon naa bitee dhibameef miti jechuudha. Manni isin bittan ni jira Oromoo kiyya katama qixxa lamaaniiti manni isin bittan agaatiin jechuudha ni jira galanni keessan na biraatii hin badu yookaan galata keessan dagadhee miti manni sun hin jira manni katamaatii manni agaatiin ijjeerame ni jira garuu harmeen kiyya na didde mee ijoolleen baadiyyaa jechuudha ijoolleen katamaa waan jechuu dandeessu mee harmee keessanii yookaan abbayyee keessanii laa ani mana katamaatii si ijjeereera yookaan mana katamaatii si biteera mana sana gadhiisiitii katamatti galiyotoo jettanii ishisinii jedhu harmeen koo isuma qabeenyi sana gubateerraayyuu isuma qabeenyi barbadaa ta'e sanarraayyuu achuma sana achumatti du'uu koo naa wayyaa jetti achumatti owwaalamuu koo naa wayyaa